Irratti jijjiiramee jira. Amma durbaan isin ajaa'ibu misirroon tokko naqatee fudhatee galee galgala yoo isheen ulfinni ishee hin jiru ta'e jaarsoliin ganama harree irra kaanii geessanii intalli keessanii ulfinni ishee hin jiru duuriyeedha intala bakkeetteedha ni eeganii gashu. Amma immoo waan isin ajaa'ibu yoom akka carraan illee qorchumaa fi yoo dhibaayeraa akkuma carraa yoo fuudhee galee galgala ulfinni ishee sun jira ta'e ganama geessee maal jedha warraan intalli keessan faaraadha takkaa manaan baane gowwaadha kanaafiyyuun barbaadu jedhee qeegashi. Garuu silaa maal gochuu qaba gatiin ulfinni ishee sun jiru matarayyeesii taankii kilaashii dhokaasee gammaduu qaba ture hin beekuma. Kanaafiyyuu garuu immoo jijjiiramaa jechuudha kun. Waan isin ajaa'ibu yuunivarsiitii irratti illee jijjiirama guddaa jira. Durammaa yuunivarsiitii dhattanii raawwattanii achii booddee ganamas galgalas guyyaas kaafee fi kilaasii duwwaa deemtu kanaa jilaa libraarii teessu. Qo'attanii dhumarratti gaafa teempoo keessan fudhattanii qabxiin keessan foorii yoo ta'e leekcharii godhanii achirratti isin hambisu. Amma immoo ganama yuunivarsiitii dhattanii raatanii ganama rafaa ooltanii guyyaa rafaa ooltanii sa'aatii kilaasii qabdanii sa'aatii kaafee duwwaa kaatu kanaa achi dhumarratti gaafa teempoo keessan fudhattanii foortii fidi leekcharii ta'uu barbaaddaa isiniin jedhu dhiyeettuun foortii fidi kaasiniin jedhu. Amma dur fooriidhaan yuunivarsiitii irratti hafu amma immoo foortiidhaan yuunivarsiitii irratti hafu jechuudha. Kanaafiyyuu jijjiiramni jira jecha. Durama waan isin ajaa'ibu namni mana ijaaruun jaallatu. Abalu mana ijaarrattu yoo isin jettan lakkee maaliif mooraa fayyaa shintibeetii kan qabu mana ittoo kan qabu kutaa ciisichaa kan qabu waan hundumaa kan qabu isa mana kireeffamu kan biraallee boroodhaa kan qabu qarshii 200 kireeffatee itti galan manni dur namni. Amma immoo jijjiirama dhufeerraan kan ka'e waan isin ajaa'ibu mana kilaasii tokko diriirfatanii illee keessa rafuu hin dandeessanii yoo balbala bantanii miila gadi baafattan malee diriirfatanii keessa rafuun illee hin danda'amu. Kana qarshii 2,000 3,000 kireeffatanii keessa galtu. Amma dur manni guddatee isin jibbisiisa. Amma garuu mana xiqqoo keessa galtu jechuudha. Qarshii kun baay'eedha. Kanaafuu amma jijjiiramni hin jiru hin jedhina. Jijjiiramni jira jecha. Inni kan biraani durama waan isin ajaa'ibu nama 2 nama 3 taatanii hoteela deemtanii foon amma garaan isin diimatutti nyaattanii dhugaatii immoo amma dhaqee mormaan isin ba'utti dhuddanii kaatanii dhumarratti ibsaabii kee meeqa gaafa isin ittiin jettan yookaan 50 yookaan 80 isiniin jiru. Amma immoo nama 2-3 miti qofaama keessa hoteela dhattanii nyaata 2 jettanii biiraa 3 irratti dhuddanii ibsaabii kee meeqa yoo isin jettan 500 1 isiniin jiru. Kanaafuu amma biyya kana irratti jijjiiramni dhufeera. Kanaafiyyuu jijjiirama gurguddaa jira jecha. Kanaafiyyuu nyaanni illee amma rakkaseera.